qunnamsiistuun mootummaa fi uummataa qaamota tajaajila kennan caasaa sadarkaadhaan jiru dhaabbilee tajaajila kennanidha. Tajaajilli dhaabbileen tajaajila kennanii fi qaamonni caasaan sadarkaadhaan jiru kun kennan gaarii gaafa ta'u hawaasni tajaajila gaarii gaafa argatu hariiroo mootummaadhaa fi hawaasa gidduu jiru hariiroo wal hubannaan guutame hariiroo gaarii ta'a jechuudha. Caaseffama kana keessatti rakkoo yoo jiraate kenna tajaajila irratti rakkoo yoo jiraate komiin hawaasa keessaa akka ka'u taasisaa even komii qofa osoo hin taane hawaasni akka hiraarfamu tajaajila barbaadu akka hin arganne darbees aarsaa hin malle akka kafalu taasifamuu danda'a. Haala qabatamaa amma jiruun rakkooleen garaagaraa qaaleensa jireenyaa wajjin wal qabatee even riiformiiwwan gubbarraa dhufan sirnaan lafa geessuu irratti sirnaan hawaasa bira geessanii hawaasni akka irraa fayyadamu gochuu keessatti hanqinoonni tokko tokko kan jiran fakkaata. Gama kanaan caasaa sadarkaan jiru keessatti federaal irraa jalqabee hamma gandaatti gahumsi ilaalchi dandeettii raawwachiisummaa hoggantoota irraa kaasee jiru qixa sirrii ta'een madaalamuu ilaalamuu fi bakka sirreeffamni barbaachisu godhamuun barbaachisan itti fakkaata.